Faasarii kanaa mee waliin haa dhaggeeffannu. Anaan baay'ee kolfe keessaa. Hayyee maaltu baay'ee si kofalchiisoo? Halkan musliimoota dhibbaaf wayi taane. Musliimoota dhibbaaf wayi istaadiyoomidha moo addaraasha keessa waliin dheeytan? Mana kootti mariirra ture. Mana kooti. Ajab. Mana jireenya ilma namaa kamtuutu nama dhibbaaf wayi baadhata. Ati manni kee mana akkami? Addaraasha ijaarratti moo? Qaamni kana deebisuu danda'u takkan argamu. Maal deebisuu dadhaban? Maalirraa si uume Allaan? Musliimoota hedduu san gaafachuun maa barbaachisee nama tokko gaafachuun hin ga'u. Mee anumti wallaalaan kun siif haa deebisuu yaalu. Rabbiin maalirraa si uume osoo hin taane Rabbiin ilma namaa jalqaba maalirraa uume jii gaafi sirreessi gaafadhu. Jalqaba ilma namaa Rabbiin maalirraa uume yoo haja'u ta'e immoo jalqabni ilma namaa Rabbiin biyyirraa uume innis Aadami. Anaacha Aadamirraa Hawa uume. Allaan meeqa? Rabbiin kiyya tokkicha innis Allaahadha. Suuraan 30 biyyoo jedha. Eeyyeen biyyoodha. Biyyoon immoo tan jalqaba ilmi namaa irraa uumamedha. Tan Aadam irraa uumamedha. Suuraan 15 immoo supheedha. Sirrii jee supheenis biyyuma. Biyyeen immoo gosa qabdi. Gosa biyyirraa supheedha. Suuraan 96 immoo dhiiga ititaarraa'edha. Duba maaliif guutuu nu hin fidin dhiiga ititaa san eessarraa kaasee jee akkamitti akka jee maaliif addan baasin fiddeetuma dhiiga ititaa jaa adda mummurtee maaliif fidda? Dhiigni ititaa inni irratti je'ee uumama osoo hin taane babal'ina ilma namaa akkaataa ilmi namaa itti garaa gadaameessa haadha keetii keessatti uumamtuudha. Kana ni mormitaaree mee jaartii ta'e yookaan immoo nama garaa qabu tokko torbaaniin deemii mana hakimaa geessitii maraan mariirii akkaataa ilmoon garaa keessatti uumamtu adda baafadhu. Akkuma quraanni siin jedhu sani jalqaba gizee haadha manaa keetii wajjin wal qunnamtii saalaa raawwattu garaa keessatti qabachuudhaaf ilmoon kaatu bishaan sirraa bee haadha manaa keetii gadaameessa keessa dhaqee torbaa yookaan bultii waa xiqqoo booda gara dhiiga ititatti jijjiirama. Dhiigni ititaan sun immoo gara foonii jijjiiramas hin jaa. Garri foon sun ammoo gara lafee foon qabutti jijjiiramas hin jaa. Akkasumatti ammoo adeemsaan ilma namaa ta'aas hin jaa. Kana ni mormitaaree yoo kana mormite mee haadha mana keetii yookaan immoo nama garaa qabu tokko jalqaba gizee wajjin rafte irraa kaasitii torbaaniin mana haakimaa geessiti raajii yookaan qorannoo irratti gaggeeffadhu yeroo san argachuu dandeessa. Keessaa murtee hin fidin kana saayinsillee mirkaneessa jira. Isin warra saayinsillee mormu waan taataniif mee akkuma ijji teessi agartu amantuuf torbaaniin hanga isin dhaltutti geessiti akkamitti ilmi namaa garaa keessatti uumamu adda baafadhu sin jaa. Eessaa fidee itichi? Dhiigdi uumamuu namaa dura itite sun kan maali ture? Laal gaamma kararraa meexee jirta. Eeydii namaa dura itita hin jenne inni erga ilmi namaa walitti dabalame yookaan haadha manaa fi abbaan manaa walitti dabalame booda sin je'e malee eeydii dura itita siin hin jenne adda baafadhu sirritti. Suuraan 25-54 immoo bishaanirraa'edha. Laalgaa duraa duuba kee addan baaftuu barre dhiiga ititaa san dura bishaan buusuu qabda ture. Bishaan sun ammoo kan qaama saala keetii keessaa bahee haadha mana keetii keessa galu san ni beeyta gaa adda siif hin baasu. Isuma bishaan biraa hin jiru. Bishaan gaafa hin jennu bishaan gara gadhu yookaan bishaan lafarra yaa'u kana osoo hin taane bishaan qaama saala dhiiraa keessaa bahee gadaameessa dubartii keessa galuudhaa saniin sin jaa. Duraa duuba addan baaftu silaa dhiiga ititaa dura bishaan san buustee fiduu qabda ture. Quraanni akkasitti fide waan ta'eef. Allaan keessan meeqa? Allahan keenya tokkuma. Baay'ina allaa keessanii nutti himaa. Sadii waaqa tokko hin jiru. Allahan keenya tokkuma. Nuti allaa tokko gabbarraa isa malee kan biraa hin jiru. Inni immoo samiif dachee uumeedha ittanii haasoftu. Eeyyeen akkasuma allahan keenya tokko isa dachii fi samii ilma namaatii fi lubbu qabeeyyii hunda uumeedha. Quraanni garuu akkanadha. Eeyyeen quraanilleen akkasuma jaa. Allaan baay'ee jira akko. Lakki allahan baay'een hin jiru. Allahan tokkuma isa dachii fi samii uume. Suuraa 7:11 dhaqaa dubbisa. Mee sanarra dhaabadhaati naamusaan gaafii kana deebisa. Yoo wallaaltan immoo arrabsoodhaan deebisa. Lakkii nuti arrabaan hin deebisnu ta arrabaaf deebisuu isinumaa dhiifnee jirra. Mee ati gaafumatee itti fufiga. Suuraa 7:11 dhugumatti isin uumneerra isin bonyeerra. Duuba sirriidhaa miti hin uumne hin uumamne. Isin uumneerra isin bonyeerra. Meeqa ta'anii isin uuman? Tokkumaatu nu uume tokkumaatu nu boce. Isin uumne isin bonyeedha. Onni keessan baay'eedha. Lakkii boo kijibadhiisi sadee waaqa tokkoon bira hin jiru rabbiin keenya tokkuma. Isin kaji'ee fayyadamee fi baay'ina isaa mul'isuuf osoo hin taane guddina isaa mul'isuudhaaf ati nama guddaa tokko gizee yaamtu isin jettee maaliif yaadda? Namni sun baay'eedha namni sun tokkuma wanni ati isin jettee fayyadamtuuf guddina isaa mul'isuuf
tanaaf rabbiin keenyalleen ana nahanu jee quraana keessatti wanni fayyadamee fi guddina isaa mul'isuudhaaf malee baay'ina isaanii ibsuudhaaf miti sadeen waaqa takkaa nun jechuu deemtanii bar sadeen waaqa takkaa hin jiru tanaafuu akkasitti adda baafadhu yoo waa gaafachuu barbaaddu kophaatee foddaa jawaalaatiin xurumbaa afuufuu osoo hin taane gara tiiktookiitiin yookaan immoo qaamaan lafatti nama beeku waliin gaafii fi deebii godhi bar kophaa ta'anii haasa'uun namuufuu salphaadha ani amma kophaa xiyya taa'ee haasa gaafii ati dibbatteef deebii bareedaa siif kannee jira je'etii yaada osoo garuu qaamaan wal biratti arganne gaafii kee kana deebisuun natti ulfaata ta'uu danda'a kanaafiyyuu kophaa haasa'uun hedduu takka salphaa namaa waliin haasa'uun ammoo hedduu takka ulfaata yoo gaafii gaafachuu barbaadde gareen shaadaa gara lafaatiinis gara onlaayiniitiinis ijaarramee jira gara tiiktookiinis dhuftee gaafachuu dandeessa gara lafaarratti illee immoo deemtee bira dheeyitee gaafachuu barbaadde ummata wallaalaa humaan beekne immoo osuma walitti qabamu argattee gaafatte illee si deebisuu hin danda'u garuu muslimni ammoo gaafii hanga kana deebisuu dadhabu ni jira je'ee hin yaadu yoo muslimummaa keessa hin jiraanne malee tanaafuu obboleessa kiyya gaafii gaafattu kamiifiyyuu kottuuti gara tiiktookii yookaan gara lafaatiin nama beekaa tokko gaafadhuun siin jaa wassalaamu alaikum viidiyoo tana sheer laayik godhaati namoota hedduu biraan ga'a